Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa mataarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Aangaa'onni federaalaa lama dhimma meeshaalee waraanaa seeraan alaa obbo Taayyee Danda'a ittiin himataman irratti jecha ragaa kennanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa qormaanni siyaasaa jiraatus bulchiinsi isaanii Eertiraa waliin hariiroo nagaa uumuudhaaf kutannoo qaba jedhamee jira. Oduu kennaa ibaatiin Baayiden Yuukireen misaayila fageenyaa dheeraa Raashiyaatti akka dhukaastu eeyyamanii jiru. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessa lammiilee Itoophiyaa 7 dabalatee lammiilee biyya alaa 100 ol du'an adabdee jirti. Oduu isin dhageessisuun kasii wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Aangaa'onni federaalaa lama dhimma meeshaalee waraanaa seeraan alaa obbo Taayyee Danda'a ittiin himataman irratti jecha ragaa kennanii jiru. Deetaan ministeera nagaa kan ta'an akkasuma miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a meeshaalee waraanaa seeraan alaa mana jireenyaa isaaniitti argaman jedhamuudhaan ilaalchisee himata irratti dhiyaateen akka ofirraa ittisan manni murtii ajajuun isaanii yaadatama. Guutuu gabaasa kanaa Xubaabunee Akkitaanutti dhiyeessiti. Aangaa'onni federaalaa lama dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa obbo Taayyeen ittiin himataman irratti jecha ragaa kennan. Deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a meeshaalee waraanaa seeraan alaa mana jireenyaa isaaniitti argamaniiru jedhaman ilaalchisee himata irratti dhiyaate akka ofirraa ittisan manni murtii ajajuun isaanii yaadatama. Aangaawwan duraanii kunis aangaa'onni mootummaa dhimmicha beeku jedhan 5 mana murtiitti dhiyaatanii jecha ragummaa akka kennaniif ragaa ittisaa waamatanii turan. Haaluma kanaan wayita obbo Taayyeen deetaa ministeera nagaa turanitti hoogganaa isaanii kan turan ministeerri nagaa obbo Binnaal Andu'aalamii fi poolisii federaalaatti ajajaan qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa kan ta'an koomishiinara itti aanaa Malaakuu Faantaa har'a akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 9 bara 2017 dhaddachatti dhiyaataniiru. Aangaa'onni lamaan jecha ragummaa kennuu isaaniitiin dura obbo Taayyeen yaada dhiyeeffachuu akka barbaadan abbootii seeraa erga gaafatanii booda dhimma meeshaa waraanaa ittiin himataman haasaa taasisaniiru. Ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu ajaja aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa 3 raawwatamu kan dubbatan obbo Taayyeen sababni isaan itti hidhamaniifis ajjeechicha waan mormaniif akka ta'e himan. Wayita aangorra turanitti isaanis ta'ee maatiin isaanii yaaddoo nageenyaa akka qaban kan himan obbo Taayyeen yaaliiwwan ajjeechaa siyaasaa 3 irratti raawwatamu himan. Eegdonni isaanii irraa ka'uu hordofee yaaddoo nageenyaa qaban koomishiinara itti aanaa Malaakuu Faantaa mariisisuu kan himan obbo Taayyeen meeshaa waraanaa hidhachuuf waajjira ministeera muummeetti xalayaa akka barreessifatan akka itti himan dubbatan. Sana boodas dhaabbata itti hojjetan ministeera nagaatti ministeera kan ta'an Binnaal Andu'aalam xalayaa akka barreessaniif gaafachuu isaanii himan. Haa ta'u malee xalayaa malee afaanumaan haasa'uun wayya jedhamuun meeshaa waraanaa barbaadanii akka hidhatan walii galamuu dubbatan. Haaluma kanaan meeshaa waraanaa kilaashii tokko fira irraa argachuu isaanii fi kaaznaa yookiin qabduu rasaasaa 2 waliin bara 2015 keessa hidhachuu isaanii himan. Obbo Taayyeen dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa ittiin himataman ilaalchisee yaada kana erga dubbatanii booda ragaaleen ittisaa isaan waammatan koomishiinara itti aanaa Malaakuu Faantaa fi obbo Binnaal Andu'aalam dhaddachatti dhiyaatan. Ragaaleen ittisaa obbo Taayyeen waammatan lamaan sirna kakuu erga raawwatanii boodas dabareen gara dhaddachaatti ol seenuun jecha isaanii kennaniiru. Manni murtichaas jecha ragaalee ittisaa lamaanii erga fudhatee booda jecha ragaalee ittisaa afan fudhachuuf sadaasa 17 bara 2017tti beellama qabateera. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa qormaanni siyaasaa jiraatus bulchiinsi isaanii Eertiraa waliin hariiroo nagaa uumuudhaaf kutannoo qaba jedhamee jira. Eertiraa waliin nagaa buusuudhaaf akkasuma kana booda wal waraansi filannoo ta'uu hin qabu jechuun gaafii fi deebii gaazexeessaa biyya Xaaliyaanii Avniriid jedhamu waliin taasisaniin dubbatanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa qormaanni siyaasaa jiraatus bulchiinsa isaanii Eertiraa waliin hariiroo nagaa uumuudhaaf kutannoo qaba jedhanii jiru. Eertiraa waliin nagaa buusuudhaaf kana booda wal waraansi filannoo ta'uu hin qabu jechuun
gaafii fi deebii gaazexeessaa biyya Xaaliyaanii Evnerii jedhamu waliin taasaniin dubbatanii jiru. Walgahii ogeeyyii fayyaa tola ooltummaa Xaaliyaanii Turii keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachuudhaan kan jiran obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsa isaanii Eertiraa waliin nagaa uumuudhaaf akka barbaadu ibsanii jiru. Ta'us waraana waggoota lamaaf gaggeeffamaa ture irratti yakka lammiilee nagaa fi dubartootaa irratti raawwatamee fi itti gaafatamummaa fi haqa mirkaneessuudhaaf mala idil addunyaan barbaachisaa ta'uu isaas cimsanii dubbatanii loltoonni Eertiraa har'allee naannoo Tigraay qabatanii jiraachuu isaa kan ibsan obbo Geetaachoo Raddaan akka fakkeenyaatti iddoowwan loltoota Eertiraa qabatanii jiran Ibroonaa keessa jiran jedhee jira. Loltoonni Eertiraa har'allee naannoo Tigraay qabatanii jiraachuu kan ibsan obbo Geetaachoo Raddaan akka fakkeenyaatti iddoowwan loltoota Eertiraan qabamanii jiran Ibroonaa keessa kaasanii jiru. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan loltoota Eertiraa naannoo Tigraay keessaa baasuun itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa federaalaa ta'uu eeruudhaan ta'us garuu Eertiraa waliin nagaa buusuudhaaf akka barbaadan ibsanii jiru. Dursa garuu Eertiraa yakka raawwatteef itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi kan jedhan warreen namoota nagaa fi dubartoota irratti haleellaa raawwatan itti gaafatamummaa qabu jedhanii jiru. Haqa mirkaneessuudhaaf hojimaanni idil addunyaa barbaachisaa ta'uu kan dubbatan obbo Geetaachoo Raddaa waraana Itoophiyaan alattis loltoota biyyoota biroo waraana kana irratti waan hirmaataniif komishiniin idil addunyaa hundeeffamuu akka qabus hubachiisanii jiru. Waa'ee waliigaltee Piriitooriyaa irratti kenneen waraanichi akka itti fufu dhiibbaa uumuun hedduun jiraatanis waliigalticha bakkoota Tigraay hedduu keessatti waraanni akka dhaabbatuuf sagalee rasaasaa akka hin dhagaamne godheeraas jedhanii jiru. Haa ta'u malee raawwiin waliigaltee Piriitooriyaa harkifachuu irraan kan ka'e buqqaatonni mana barumsaa fi kaampiiwwan keessa jiraachuun dirqamuu isaa ibsanii jiru. Garaagarummaa siyaasa TPLF gidduutti mudate dhugaa ta'uu isaa ibsuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf tokkummaan nu barbaachisa. Uummanni keenya nagaa qofa gaafachaa jiraas jedhanii jiru. Oduu kennaa ibaatiin Baayiden Yuukireen misaayila fageenyaa dheeraa Raashiyaatti akka dhukaastu eeyyamanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen misaayila fageenyaa dheeraa biyyattiin dhiyeessituudhaaf Raashiyaatti akka dhukaastu yeroo jalqabaaf eeyyamanii jiru. Dabalata isaa Xubaabunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Baayiden Yuukireen misaayila fageenya dheeraa Raashiyaatti akka dhukaastu eeyyaman. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen misaayila fageenya dheeraa biyyattiin dhiyeessituuf Raashiyaatti akka dhukaastu yeroo jalqabaaf eeyyaman. Qondaalli Ameerikaa tokko tarkaanfiin kun fudhatamuu fi Ameerikaafis jijjiirama imaammataa akka ta'e miidiyaa michuu isaanii mirkaneesseera. Ji'oota baay'eef pirezidaantii Yuukireen Vilaadimiir Zelenskii dhoorkaan misaayila akka ka'uu fi Yuukireen Kiyeviin ala akka leeltu gaafachaa ture. Gaafa dilbataa waan akkasiin dubbatamu misaayiliin ofiima jedhee ture. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin warri lixaa tarkaanfii akkanaa fudhachuurraa akka of qusatan akeekkachiisee ture. Tarkaanfiin akkanaa yoo fudhatame naatoon waraana Yuukireen keessatti kallattiin akka hirmaate agarsiisa jedhe. Puutiin tarkaanfii dilbataa kanarratti yaada kennuu baatullee qondaalli Kermeeliin biraan dubbii ammeessa jedheera. Eeyyamni Ameerikaa fayyadama misaayila humna ittisaa Yuukireen daangaa Raashiyaa Kiruuskii keessa jiraniif qofa kan daanga'edha. Hagayya darbee Yuukireen daangaa Raashiyaa kanatti haleellaa tasaa banteetu seente. Bulchiinsi Baayiden tattaaffii Yuukireen daangaa Raashiyaa qabattee jirtutti ciichitee akka turtu himaa jira. Kunis marii gara fuulduraaf humna akka ta'uu fi danda'utu himamaa jira. Seerri Kuuzan hoogganaan nageenya Yuukireen murtoon Joo Baayiden biyyattiif akkaan barbaachisaadha jedhan. Murtoon kun adeemsa waraanichaa kan geeddaru miti garuu humna qaama lamaanii wal madaalchisa jedhan. Misaa'elli kun hanga kiiloomeetira 300 kan qaqqabu yoo ta'u qondaalli Ameerikaa tokko Joo Baayiden murtoo kanarra kan ga'an Raashiyaan loltoota Kooriyaa kaabaa Yuukireeniin akka lolan eeyyamuun boodadha. Kuuzan akka jedhanitti murtoon kun kan kenname Raashiyaan loltoota Kooriyaa kaabaa waliin ta'uun humnoota Yuukireen Raashiyaa Kiruuskii keessaa baasuuf yeroo korachaa jirtutti jedhan. Haleellaan kunis guyyoota muraasa keessatti akka raawwatu eeggama. Yuukireen loltoonni Kooriyaa kaabaa 11,000 ta'an Kiruuskii keessa akka jiran tilmaamteetti. Baayiden fayyadama misaayilaa kana eeyyamuun Biriteenii fi Faransaay
illee akka meeshaa kana Yukireeniif eeyyaman taasisuu mala. Ta'us murtoo Baayiden kanaaf Faransaayis ta'ee Yuukeen deebiin kennine. Baatii darbe Zelenskii Yukireen misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman baha Raashiyaa haleeluuf yeroo jalqabaaf fayyadamuu ibsee ture. Ji'ootaaf Yukireen loltuu Raashiyaa suuta gara daangaa baha Doonetskii lafa dhiyeessiin humnoota Yukireen jirutti dhiyaachaa turan waliin waldhaansoo keessa turte. Raashiyaanis akkasuma haleellaa diroonii Yukireen irratti taasiftu dabaltee ture. Baatii onkololeessaa keessa haleellaan dirooniin 2,000 raawwattee ture jetti Yukireen. Sanbata galgala Raashiyaan haleellaa jabaa jedhamu kan raawwatte yoo ta'u namoonni 10 ajjeefamaniiru. Akka Zelenskiin jedhanitti misaayiloonni 120 fi dirooniiwwan 90 darbatamaniiru. Gaafa dilbataas haleellaan itti fufee gamoo jireenyaa dhahuun booda namoonni 8 ajjeefaman isaan keessaa 2 daa'imman turan. Joo Baayiden amajjii dhufu White House kan gadhiisan yoo ta'u waraanni Yukireen dafee akka raawwatamu barbaadaa turan. Doonaald Tiraamp gara aangootti yeroo dhufan deeggarsa Yukireeniif kennamu akka dhaabuu mala yaaddoon jira. Deeggarsa waraana Yukireen Tiraamp akka leecelloo Ameerikaa gogsuutti ilaala. Akkatti ta'u himuu baatus waraana kana akka dhaabu himeera. Ameerikaan erga waraanni jalqabee hamma waxabajjii 2024tti Yukireeniif meeshaa waraanaa dhiyeessiteetti. Meeshaan waraanaa ergames $55 biliyoona 5 baasa jedha dhaabbanni qorannoo Jarman tokko. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessa lammiilee Itoophiyaa 7 dabalatee lammiilee biyya alaa 100 ol du'an adabdee jirti. Kanneen ajjeefaman keessaa lammiileen 21 Paakistaanii, 20 Yaman, 14 Siiriyaa, 10 Naayijeriyaa, 9 Masrii, 8 Joordaan, 7 Itoophiyaa irraa kan dhufan ta'uusaa Ejensi Faras Pirees gabaasee jira. Dabalataa gabaasa kana akka nutti isiniif dhiyeessa. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessa lammiilee Itoophiyaa 7 dabalatee lammiilee biyya alaa 100 ol du'an adabdee jirti. Kanneen ajjeefaman keessaa 21 lammiilee Paakistaan, 20 lammiilee Yaman, 14 Siiriyaa, akkasuma 10 Naayijeriyaa, 9 Masrii irraa, 8 immoo Joordaan irraa yoo ta'u 7 Itoophiyaa irraa kan dhufan ta'uusaa Ejensi Faras Pirees gabaasee jira. Kana malees lammiileen Hindii, Suudaanii fi Afgaanistaan irraa nama 3 akkasumas Sri Lankaa, Eertiraa fi Filipiin irraa nama tokko ajjeefaman jedhamee jira. Kibba lixa biyyattiitti kan argamtu bulchiinsi Naajiraan keessatti qoricha sammuu namaa adoochuu gara Saudi Arabiyaatti galchuudhaan kan himatame lammii Yaman tokko sanbata darbe du'aan adabamuusaa hordofee lakkoofsi lammiilee alaa bara kana qofa ajjeefamanii 101 gaheeraas jedhamee jira. Bara 2022 fi bara 2023 waliigalaan lammiilee biyya alaa 34 Saudi Arabiyaa keessatti du'an kan adabaman yoo ta'u akkasuma bara kana waggoota lamaan darban dachaa 3 dabaluusaa himamee jira. Dhaabbata mirga namummaa Saudi Arabiyaa Europe Saudi Organization Human Rights kan teessoon isaanii Awurooppaa Birlii ta'e raawwii murtii du'aa bara kana riikaardii cabsuusaa ibsee jira. Daayirektariin dhimma seera dhaabbatichaa Xahaa Lahaajiin kun murtii du'aa olaanaa lammiilee biyya alaa irratti murtaa'edha. Kanaan dura Saudi Arabiyaa waggoota tokkotti lammiilee biyya alaa 100 du'aan adabdeen beektus jedha. Adabbiin du'aa lammiilee biyya alaa irratti darbe kun sababa daddabarsaa seeraan alaa qoricha sammuu namaa adoochuu ta'uusaa gabaasni Ejensi Faras Pirees ibsee jira. Waggaa kana keessa namoonni 92 irratti sababa daddabarsa qoricha sammuu namaa adoochuun murtiin du'aa kan murtaa'e yoo ta'u isaan keessaa 69 lammiilee biyya alaati jedhamee jira. Saudi Arabiyaan bara 2023 hidhattoota du'aan adabuuttiin Chaayinaa fi Iraanitti aantee sadarkaa 3ffaa irratti akka argamtu falmaan mirga namummaa Amnesty International ibsee jira. Biyyattii keessatti bara 2024 keessa lakkoofsi namoota murtii du'aa raawwatame hanga ammaatti 274 ta'uusaa gabaasni mul'isee jira. Kanaan dura OFM godaantota seeraan alaa dubbisee daddabarsitoota nama seeraan alaa daddabarsan Saudi Arabiyaa godaantota seensisuudhaa fi maallaqa guddaa akka gaafatan himanii jiru. Kanaan dura OFM godaantota seeraan alaa dubbisee daddabarsitoonni nama seeraan alaa daddabarsan Saudi Arabiyaa godaantota seensisuudhaa fi maallaqa guddaa akka gaafatan himanii jiru. Warra maallaqa hin qabne baala sammuu namaa adoochuu baachisanii deemsisu kan jedhan namoonni yaada kennan kunniin namoonni hedduun isaanii baala sammuu namaa adoochuu ta'ullee otoo hin barin daangaa eegdotaa erga qabamanii booda baala sammuu namaa adoochuu ta'uusaa baran jedhanii jiru. Haala kanaan lammiileen Itoophiyaa hedduun qabamanii mana hidhaa akka jiranis dubbatanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambadii gunguma uummataa irraa oduun irraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii
oduu sin dhageessuun kasi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii